Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii inni nagaanuu kennee bararratti baranuu dabalee guyyaa irraatiin nugee waaqayyoo eebbifamu. Egaan harri 2012 Paaqumee 5 irratti argamna. Ergaa bara 2013 waaqayyoo waan naa kenneef ergaa kana dhaabadheen see baay'ee waaqonnatti dubbannaa ergaa kana maxxanse yookaas ergaa dubbachuu jaalladhe. Ergaa kanarra dhaabbadhe sagalee ergaa kanarra jiru isinii dubbiseen mata duree isaa isinitti mee sarratti isinii kadhadhee dhuga ba'umsa dhageenye isumarra dhaabadheen immoo bara 2013 bara moo'ichaa akkasii ta'u lafti viidiyoon gale namni viidiyoo kana ilaale hundumtu waaqayyo moo'icha addaatiin akkasa geggeessu nan kadhadha. Waaqayyos waan taaraan hojjetaa nana mana na eebbifamaa na jiraadha. Sagalee waaqayyo keessaa faarsaa 20 lakkoofsa 6 akkasedha. Amma waaqayyo mootii ofii dibee moosiseef moo'icha akka kennu ani beeka. Inni bantii waaqaa isa qulqulluu kan isaatii keessa deebii hin deebisaaf. Hojii aangoo harka isaa mirgaatiin hojjetu sanaanis moo'icha hin kennaaf. Moo'icha hin kennaaf. Hojii aangoo isaatii hojii aangoo harka isaatiin moo'icha hin kennaaf. Deebiin isaa immoo samii irraa dhufaa. Waa tokko isinitti hima. Bara 2012 keessa amma jirru kana keessatti waan baay'ee dabarsine waan garaa nu madeessu waan baay'ee dabarsine waaqa duratti isinitti hima barrittaan bara moo'ichaa ta'a. Sagaleen waaqayyo gaafa dubbatu Luqaas 18:27 irratti waa'ee sooressichaatiin qabee gooftaa Yesuus gaafa dubbatu sooressi mootummaa waaqayyootti galuurra gaalli qaawwaan immoo keessa ba'uu salphata gaafa jedhu warra achi dhaabbatan maal jedhan jedha. Sooressi mootummaa waaqayyootti galuurra gaalli qaawwaan immoo keessa ba'uu salphata ergee namni mootummaa waaqayyootti galu hin jiru gaafa jedhan namaaf kan hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ame. Nuuf hin danda'amu biyyaaf hin danda'amu haala keessa jirruun hin danda'amu garuu waaqayyoof hin danda'amu. Dandeettii waaqayyoorra dhaabadheen isinii kadhadhaa. Barri dura keenya bara moo'ichaati. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin foon mo'uu kan dadhabdan, biyya lafaa mo'uu kan dadhabdan, hojjettanii moo'icha kan dadhabdan, biyya keenya keessatti wanti mo'amuu dide, lafa jiraattanitti wanti mo'amuu dide, ganda keessan keessatti wanti mo'amuu dide, mana keessa jiraattan keessatti wanti mo'amuu dide, har'a akka mo'amuuf isinii kadhadheera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin moo'icha kana irratti labseera. Jireenya keessa irratti labseera. Bara keessa irratti labseera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin bara darbe ji'a tokkoffaa ji'a lammaffaa akkaataa sadaffaa amma ji'a 12tti gaddatu ture. Gaddi addunyaan hirmaachaa turteedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma immoo ji'a fulbaanaatii kaasee amma dhumaatti yeroo moo'ichaa mana keessaniif gaa'ila keessaniif ijoollee keessaniif tajaajila keessaniif akka ta'uuf isinii kadhadheera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan haaraan mana tokko tokkoon keessanii galeera. Ameen jedhaa fudhadhaa. Kanaafuu viidiyoo kana sheer godhaa. YouTube irraa share godhaa. Waliif daddabarsaa ergaa kana nama hundumaa bira ga'uu qaba. Warri viidiyoon share godhan baraaf jireenyi keessan halaalisu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Kanaaf iyyuu daddabarsaa wal biraan ga'a. Subscribe godhaa. YouTube kana YouTube 3-4 ture. YouTube 3-4 hin gargaaramu. Kanan ittiin gargaaramu isa kanaadha. Kanaaf iyyuu YouTube kana daddabarsaa jechuudha. Maqaa kootiin kan jiru YouTube 3 ture. Sadanuu kanatti hin gargaaramu. Kanaaf iyyuu daddabarsaatii isa kana share godhaa. Namoota biraan ga'a. Ergaa kana immoo namoota hundumtuu bira ga'uu qaba. Kanaaf dhuga ba'umsa tokkotu jira. Obboleettii yeroo madhiyootti baay'ee cimteettis jechuu hin dandeenyu. Garuu haa ta'u malee cimina seemmoo miti waaqayyo araara isaarra dhaabatee hojjetee fi ishee gargaaree mataa waggaa dheeraa waggaa baay'ee dhukkubaa ture. Waaqayyo kan fayyise dhuga ba'umsa kana dhageenye sabooda immoo itti fufeen isinii kadhadhaa naa eebbifamaa. Nama Rabbii nagaa waaqayyo isiniif bakka jirtan isiniif haa baay'atu baay'een isin galateeffadha. Wanti an abboomuu barbaade yookiin waaqayyo kan koo gooftaa Yesuus Kiristoos galateeffachuu barbaade ጸሎቲ godhatan live irratti argitanii iskeecha seenii bilbila keetiin isin gaafadhe achumaan ጸሎtiin afkoota mataan na dhukkubaayyuu duran garmalee mataan na dhukkubaa waggaa 8 ol na dhukkubaa gar tokkoon addaan ka akkaafalee gara margaatiin hagana hanin jedhame dhukkubaa mataan kora si mataan koonatti ka'u kana dandee cinaachaan garagalfadhu wansi ajaa'ibu sa'aatii tokko keessatti kiliinii 8 fa'aan waata kiliinii 8 waate yeroon of sa'aatii kuffa'an qaba kiliinichi paaworii waan qabu sirriitti inna bakka siqaay hagana hin jenne nyaadhe bakka warri hin jirullee na wajjin abasaa arganii ani indoo manan biyyaa bahe hojjechuuf iyyuu miti birriidha fayyuma kana afan biyyaa bahe
isiniif anaa tsalootiinaaf gootanii bishaan irratti tsalla'eetu bishaan saniin mataa koo irratti naqadhee qaama koo dibadhee kan lapheenis garmee dadhabu san kasaan ol tsalootii bishaan tsalootii godhasan dhugee raawwannaan ol na jedhe daqiiqaa 30 akkas ture. Ol na jedhe wantoon na jedhe sun wal harkisa addaan hin citu hadhaadha garmalee ibichee garmalee hadhaadha. Annani nawe ifasani bakamatan kan kona gada qoricha waaxeen beeku kino darbe duraan ji'a dhiisitu guyyaa sadii osoo mataan na dhukkubin guyyaa sadii buleen beeku guyyaa sadii abadan buleen beeku mataan osoo na dhukkubin bakka haadha dhukkube guyyaa sadii na dhukkuba guyyaa sadii wala lafa oole guyyaa sadii fa dhukkuba bakka jiraatii illee abasaan hojii dhagarte midhaan isin nyaadhu as na nyaachuu sirumaayuu fedhii midhaaniin qabu abadan midhaan malee jiraachuu danda'ama bakka midhaan fedhii midhaan qaba midhaan na nyaadha mataan na dhiisee waaqayyoon galataa argatu laagi rabbi kan keessa sirriitti na galateeffadha. Gooftaa Yesuusiif galanna ta'u buleettiin kun baay'ee mana waaqayyoo keessa yeroo dheeraa turte miti yeroo dhiyoodha gara gooftaatti kan dhufte garuu waaqayyoo dinqii hojjete. Amma isiniin kadhadha maqaa Kiristoos Yesuusiin dinqiin ajaa'ibsiisaan kun warri viidiyoo kana ilaaltan mana tokko tokkoon keessanitti akka ta'u babboomeera. Yeroo kanaa kaasee ba'aan tokko tokkoon keessan irra jiru sinirraa ka'u. Waggaa 8 dhukkufatanii kan jirtan waggaa 7 dhukkufatanii kan jirtan waggaa 10 waggaa 15 waggaa 30 40 dhukkufatanii kan jirtan humna dhukkubaa kanaa sinirraa kaaseera. Goobtittii waggaa 18 goobatte Yesuus daqiiqaa muraasatti akka irraa kaasee ol isee jechisiise. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan gadi sin goobeessa sinirraa ka'u mana tokko tokkoon keessaniif nagaan haa ta'u yeroon ittaanu yeroo galataan barri ittaanu bara mo'ichaan maqaa gooftaa Yesuusiin naaf eebbifamaa. Egaan viidiyoo kana YouTube kana subscribe godha share immoo godha daddabarsa ergaan kun namoota baay'ee bira ga'uu qaba. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Namoonni nu gorsuu barbaadan nu gorsa namoonni nu kadhachuu barbaadan nu kadhadha yoo jiraannee eebbi kun kan isin ga'u namoonni mul'ata keenya bira qarshii keessan dhaabachuu barbaadan nu bira dhaabadha akkaawuntii argamu kana laalaati nu bira dhaabadha akkaawuntii kan baankii isinii barreessina akkaawuntii kanarratti amma humna keessanii galchitu sabooddee silkii isinii kaa'een immoo gara gadiitti olitti akkaawuntii argattu gara gadiitti immoo silkii ko argattu naa bilbiltu jechuudha. Baraaf jireenya keessa waaqayyo eebbisu hunda keessanii iyyuu nan jaalladha. Eebbi mana tokko tokkoon keessanii bara 2013 fulbaana irraa kaasee balbala keessa rurrugutee ol galeera. Eebbifama maqaa gooftaa Yesuusiin.